akkasi waan tokko immoo amanaaf gadda. Oromiyaa keessa gam lamuu kan wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya kan aarsu yoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtu isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte harka Oromooti akka hin baaneef loluu jira siin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte harka Oromootti hin galche jeetu lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii kabiraa mana tokko irraa dhaamtanii kabiraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma ummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubus jedhamu beektanii miskiina namuu irraa haasa'u. Dhumaatii namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetis ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu. Arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo uummanni addan facaane yeroo yeroo duraa fudhate sanitti himaane. Amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftuu turte. Maaliif gaafas walitti mufii qofaat ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee jaaruudhaaf, Oromiyaa jaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka jedhamne waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irraa itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dhabna. Wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma dakkaran Itoophiyaa state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalamneetti himnaa jechuudha.
humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu, dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Umar maa kudhate danni yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fidi. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an. Dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa